Hallelujah dame. Goftana ulfaatu. Arra mata duree afur qulqulluun keessa koo kaa'u tokkoon sun itti agarsiisa. Iyyama argachuu. Mee iyyama dhaan. Amaariffaa keessanii maal jedhama? Fiqaad. Biyya lafaa kana keessaa wanti murteessaan iyyama. Gafa iyyama argattan eenyummaa keessanitu hin ta'in eenyummaa iyyama sanaatu hojii hojjeta. Yoo na dhaggeeffattan na argattu. Maalummaa keessanitu hin ta'in beekumsa keessanitu hin ta'in fakkeenyaaf namni tokko doktor jettanii yoo waamtan doktorummaan isaa sun sartifikeeta hin qabu yoo ta'e iyyama hin qabu yoo ta'e hin hatee maqaa sanaa jechuudha. Iyyama waan sanaa yoo qabaate garuu itti waamamuun isin saalfachiisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota wajjin tajaajile yookaan bartoota barsiise malee bartoota wajjin hin tajaajille. Duuka buutuu godhate malee shiftii wal hiranii yookaan immoo duraa duubaan hin tajaajille. Gaafa tajaajila isaa xumure waggaan 33 ji'i ja'a xumuramuu jala geessu iyyama kenneef. Ameen. Siif isarra iyyama kenna. Namni harkanaa qabitarra Waaqayyo irraa iyyama wayii fudhattee baataa jedhin. Iyyamni inni isaaniif kenne dhukkubsatoota akka fayyisan, seexanoota akka baasan. Ameen jettanii. Maqaa isaatiin namoota akka maal ta'an akka cuuban, warra cuuban kan ammoo fidanii bartuu Yesuus akka godhan iyyama fudhatan. Erga iyyama kenneefi booddee waa'ee iyyama sanaa eega dubbate booddee jecha qulfii tokko jedhe hamma dhuma baraatti. Itti guuttadha. Lafa hin dubbisaa yeroo Maatewos 28:16 ka'eeti hamma dhuma baraatti. Guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira jedhe. Harka ol naa fuudhi jechi kun karaa kee raawwatamu. Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Lakki amiin jedhadha. Namni harkanaa qabitime Waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhin. Hamma dhuma baraatti jedhin. Guyyaa hundumaa jedhe haalaleyaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhin. Waan nama dhibu bartoonni nama seexanni hafuura. Bartoonni nama dhukkubi hafuura. Kana duwwaa miti lugaa keetti maal jedhee torbaan qabaa irra yoo hojjettan illee wanta nama miidhu yoo nyaattan illee homaa isin hin godhuun iyyamaam. Ameen. Inni dhukkuba nu sodaannudha Israa'elootaaf. Inni illee sin miidhu jedhe. Amma kun iyyama laa. Sini galaa jiraa. Bineensichi hin jiru. Akkam miidhamne iyyama kenne. Iyyamni siifa dhufu. Namni harkanaa qabiitti har'a iyyama fudhattee baataa jedhin. Ameen jettanii. Kanaaf iyyamni waan dhufeef maaltu dhufe? Iyyama dhufe miti jedhee seexanni gaafa isaan argu maal ta'a? Inni iyyabar iyyee baa. Amma jarri kun yeroo Yesuus ture seexana hiisaniiru. Yeroo biraan deemin yeroo 2-3 ergeera. Ergee riippoortii hirkaa fudhachaa ture. Isa iyyuu ergee hin ilaalammoo. Lukaas 10 irratti maal jedhee akka bakakkaatti seexana lafaan dhooftanii jedhe. Ameen. Isaan tajaajila kan lafaan na'u asii immoo kan ilaalu eenyudha? Yesuus. Amma garuu irraa adda bahee iyyamatti kenne. Ameen. Seexanni gaafa jala argu maal ta'a? Waan tokko sitti agarsiisa. Phaawulos maaramaa xaragatee namarra buuse namni maal ta'a? Hin fayya. Phexros immoo asiin darba yoo ta'e karaa Phexros darbu namni baay'atee kadhachuuf waan hin dandeenyeef gaaddidduu Phexrosin jala nama kaa'u. Namni maal ta'a? Gaaddidduu fayyise moo iyyama fayyise? Harka ol naa fuudha irra waatu si iyyamama. Harka ol naa fuudha abbaa isaan beeku siif iyyamamu. Lakki amiin jedhadha. Siif iyyamamu. Namni harkanaa qabitti iyyama fudhatta siin jedha Waaqayyoon. Iyyama sii kennamaa jedhime. Abbaa isaan beeku nama iyyama fudhatee ba'u jira. Milkaa'ummaaf iyyama. Darbuuf iyyama. Ce'uuf iyyama. Jireenya milkaa'aaf iyyama. Harka ol kaasatti Waaqayyoodha. Si kadhadheedhaan haa iyyameedha. Haleluuyaa.
Maqaa gooftaa Yesuusin har'a siif hayyamam. Har'a siif hayyamam wee. Mee iyyama idame. Iyyamni gaafa dhufe hin tuttee inni itteen qabu. Maal dhumnaan? Iyyami dhumnaan. Kanaafuu gaaddidduu Phexros jala nama kaa'u. Maal taanaan? Fayyee ka'a. Amma tusiiti poostii goota malee hin fayyitooti. Poostii Facebook irratti gadhiifte malee hin fayyitu. Amma garuu iyyama amma murteessaan. Amiin jettaniisi miila ol fuudhee harka ol fuudhee addaan gibbee የሚባል የለም. ፍቃድ ብቻ ይምጣ ሲፈታው amma ሳምሶን ምጫቆቴ ቡላት አባን ሰማኖአ አይደማ ማኖአን የለትን በሬ ደንገለ በደንቱ ኤርገማ ደርገጌሰ በሬዳቱ ሃነማ ሃናማና ማኖአ ለፈረማት ረቂ አሶብሲስ ቱ ሸናራማ አረማረምቱ arama boqqollo makeessa haramti akkasumatti fudhadha wanti haramtu garuu lafa qonnaati arama haramtee sagalee waaqayyo dargaggeessa bareedaatu lafa aramaa dhufee hindeessaa ilma deessaa yennaan jaarsime maal jedhee hindeessaa ilma deessaa mataa isaarra moo qarabaan kaayin jedhe naani bor lafa aramaa dhaqi si duugaan naqaa dhufee natti himu Mikanya jaarsa amin jedhe fudhatu Waaqayyo agargaara garuume waaqayyo sirriin amin jettani kaleessa wajjin hin nanne bar jaarsi amma gaafa wajjin naqan hin dhufi gaafa dhufu qat godhe jaarsi maal jedhe beetta si hantee yennaan kaleessa dubartittii kanatti kan mul'ate siidhaa amma gaa dubbiin yoona ulee baatee waan dhaabatu fakkaata eeyyee aadaa jedhe Achuma ergamichi dafee of saaxile waaqa biraan ergamee dhufe. Dubbiin achitti turte. Eessaan dhufe? An ergamaadha. Waaqa biraan dhufe ati manaa keen deessi ilma deessi karaa isaa garbummaa warra miidiyaam hin hafaa daabee mataa isaarra maaliin kaayinaa jedha. Qarabaan kaayinaa jedha. Daabee torba qaba micaan gaafuma dhalatu shurrubbaa humnachi keessa kaa'e. Ameen. Yoo ati ije kutee kaa iyyama qabaam. Ati barana kuti bay. Nama sara kana qabitim iyyamera hin qabamtu atene. Iyyamera edime. Hin qabamtu atene. Sifataw maqaa Yesuus. Akka barbaadan itti ho'idan kuteeba. Maal qaba? Iyyama qaba. Lafatti hidhu kuteeba. Finyoodhaan hidhu kuteeba. Isa booddee harmootiin ammoo hamtuudha. Mindin ነው ምስጢሩ እቴ ምስጢር ሳይ እናን askeessa waaqayyo waan haa kaa'e iyyama laal lafa iyyamaa hime askeessaa'e amma dhuunfaadhuma keetu kan eenyuti kan waaqaati kanaaf lafa numna isaa kaa'uun beektuati gaaddidduu keessa kaa'e ta'e lafa keessa kaa'e ta'e rifeensa keessa kaa'e ta'e hin beektu si iyyameetu waan akka miimoorii wayii mooddoo tokko sii dhoksa isheen immoo sirraa addan baatu iyyama wanta ta'eef kanaaf kan saamsoon harka keessa hin jiru miila keessa hin jiru eessa keessa duwwaa rifeensa keessa duwwaa ilaalame rifeensa qajjisa mataa kee immoo lakkoofsaan hin beekaa'edha isaaf galanna ta'u achi keessa immoo iyyama bar waan barbaada lafatti hidhaniitu maal qaba micaan iyyama kutee ba'uu qaba anuma sokka siifaa iyyamamu amma waan tokko hin jiru iyyamuma kennameef hin qabamtu ati kan jedhu laayisensii rukutameef mee ani hin qabamu dhaabesi iyyamuma koo takka jedhaa hidhame nagaddu iyyama sini iyyameera abaayeen keessan hin kaattu iyyamii waan hin jiraanneef hin milkooftan mitiire hin abjoottu iyyamii waan hin jiraanneef hin milkooftan arra baal akka ta'e hin beeku siin iyyamaa jedha abbaa isaan beeku siifan iyyama mee har'a iyyamatu kennamaa jedha abbaa isaan beeku abbaan erga kalkaas ergaa fudhadhu wanti sun si iyyamameera ilaa nama min jedhe fa ta'u iyyaati mina iyyamameeradha guyyaa tokko saamsoon irraa rifeensa aadanii ija keessaa baasanii daakuu dhaasanii akka godhanii mana guddaatti galchanii nuu sirbi gaafa ittiin jedhan iyyamattiin quqquuquu jalqabdeedha akkas jedhu rifeensattiin maal taateedha hin quqquuqxeedha sabooddee saamsoon maal jedhee al tokko duwwaa jedhe ameen mee iyyamattiin haa deebisedhe rifeensattiin maal ta'aa jirte sagalee waaqayyo quqquuqaartiidha isa booddee utubaama gaafa qaboodha mana fayyaa jissedha humna deebi'ee immoo iyyama deebi'eef namni iyyama sirraa fuudhame har'a koongiraa
Nama sarkana qabiti waa masirraa fuudhame sii deebi'a. Sumatu iyyama argata. Sumatu yaadatama. Sumatu milkaasiin jedhe Waaqayyo. Siifatoo maqaa Yesuus. Harka ol naa fuudhime. Har'a nan jedha. Hiyyamni Waaqaaf lafa raasu siifa kennamu. Amiin jedhama amee maalo. Nama sarkana qabitti mana himee sagalee kan hiyyamni dhiimmeeti. Waaqaaf lafa raasu siifa kennamu. Iyyama wanti murteessaan addunyaa kan akka godhaa jiru iyyama. Ameen. Har'a siif iyyamam. Baratteefis miti dubbiin. Yeroo tokko tokko jettu miti carraa kootu miti amma dubbiin carraa miti iyyama bara. Waaqayyo nu gargaaru. Wanta baay'ee siif hin iyyamamne. Isa tokkoof gaa'ilatu hin iyyamamne. Isa tokkoof dhalatu hin iyyamamne. Isa tokkoof makiinaatu hin iyyamamne. Isa tokkoof manatu hin iyyamamne. Har'a abbaa isaan beeku iyyama. 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 Ilaa dhugaama Waaqayyoo kooti waama fuutee baatu qabdaati. Naa sarkanaa qabiitti siif iyyamama siin jedhe Waaqayyo. Dabale siif iyyamama. Haleluuyaa. Har'a mistira guddaa tokko naayifee jira. Iyyama sii kennama. Dhugaa Waaqayyoo koo jiraataati. Iyyamatu sii kennama. Mee dubbadhaati naaf iyyamama jedhame. Dabalame naa iyyamama jedhame. Iyyamni dhufnaan gaa'illis, dhallis, mannis, makiinaanis fudhadhu. Abbaa isaan beeku fudhadhu. Mee iyyama dhufee dhaame. Museen immoo maal jedhe? Engala dubbadhaan ture. Maannaa gaafa nyaattanii huuroo tokkotti oomerii tokko maaraan eeqaa. Maannaa waaqarraa dhufu. Inni kun immoo dhaloota dhufutti ragaa ta'u. Maali jennaan? Waaqayyo lafa onaatti akkasii nyaachise dhaloonni dhufu arganii. Ilaa kan Waaqayyo dhalootaaf kan seexanaa har'uma. Waaqayyo gaafa si iyyamuu jalqabu siif yaadee miti dhaloota si booddee jiraniif yaadeeti. Nama tokko tarraa manas lafa siif iyyamu. Halleluuyaa. Iyyaati amiin jedhadhaa. Naa iyyamameera dhaame. Ittuma hime wanti suni siif iyyamama jedhe Waaqayyo. Ameen. Maal ta'a? Mee naaf iyyamu nami jettan. Dhugaadha? Siif iyyamamu. Siif iyyamamu. Siif iyyamamu. Harka itti ol kaasatti har'a iyyaman fudhee galala. Waaqayyo ragaa kun waan dhabdee sana iyyama sii laadheera maqaa Yesuus. Haleluuyaa. Iyyaati mee naa iyyamameera jedhadhaa. Abbaa isaan beeku hin salphattu hin qaanoftu hin cabdu ofirra gadi hin teessu iyyama fudhattee baata. Iyyama. Iyyama. Yihuudaan dhaqee seexana baasuuf iyyama fudhate. Iyyama fudhatee haa ba'u malee, iyyama fudhatee haa ka'u malee, iyyama isaa ofii of jalaa balleesse. Waan nama dhibu Yihuudaan gaafa seexana ifate Luqaas 10 irratti nama 72 ta'anii tajaajila dhaqanii gaafa seexana baasan iyyami waan jiruuf jechuudha. Akka bakakkaatti lafaan isheedhaan. Eenyummaa isaaniitu lafaan dha'e moo iyyaman lafaan dha'e? Iyyama. Yihuudaan namichi Yesuusin dhufee gurgure seexana baase namoon baafne. Maaliif? Iyyama fudhate. Waaqayyo akkas hin godhin. Akkaataa ittiin itti fayyadaman yoo beektan. Ilaa amma iyyama Phexrosiif kennametu na dhiba. Phexros jechuun amaluma Phexros keessaa nama jarjaraadha. Nama dafee dhugaa ba'uudha. Nama dafee waa amanuudha. Nama dafee waa'ee gooftaa himuudha. Nama immoo dafee gooftaa ganuudha. Phexros gaafuma dhufee ka'ee amala rakkisaa qaba. Amalli isaas, hojiin isaas, gochi isaas liidarshiippii waldaa kiristaanaa wajjin waan adeemu miti. Sababiin isaa Phexros gurra makool kan kute billaadhaan immoo amantiidhaan kute. So Phexros billaas baatee deema amantiis qaba. Gurra makool billaadhaan qat godhee kuteetu haalleluuyaa dedeeffate. Liidarshiippiin Phexros yookaan akkaataan bulchiisa geggeessummaa Phexros amantii wajjin waan deemu miti. Garuu waan nama dhibu gurra namaa gaafanni kutu hin ari'ee Yesuus waldaadha. Obbiraa deebise. Billaadhaan kan nama ajjeese billaadhaan du'adee gurra namitti itti deebise. Jireenyi Phexros rakkisaadha. Ituma gooftaa duukaa deemu moo ani isaan beekuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti hin aare. Phexros baay'ee aare. Maaliif
bartuu ta'ee firfaarii baate. Waaqayyo akkas hin godhin. Amiin hin jettanii. Amantoota ho'aa nyaachisee bartoota 12 firfaarii baachise. Eenyu? Yesuus. Phexros aareetu itti toluu didee. Achumaan Yesuus lallaba qurxummii lallaba jireenyaatti jijjiire. Kaleessa barsiisee qurxummii nyaachisee amma immoo ana buddeenni jireenyaa numa nyaadhaa jedhe. Silumaa Phexros aaraa jira. Amma maal jedhe Phexros? Lallabii kee nama nu jalaa yaasaa jira. Lallaba isa kaleessaatti deebisimee. Yesuus lallaba sirreessuu didee isinis deemuu barbaaddu jedhe. Achumaan Phexros maal jedhe beektu? Situ maaloo biraa qaba? ደሃ ነክ ማለት ነው እኮ አንተ ጋር ያለው የህይወት ቃል ነው እንጂ የዛሬ ስጋ እንጀራ የለም አይረባም ዱቢ ጅሬኛ በራሲቱ ቀባ ወብዴነ ዳብደዩ ኤሰራና ጴጥሮስ ንግግሩ ከባድ ነው እኮ ኤገ ጀሬ ወደ ማልጀ ኢየሱስ ጀር እናን ኑ ሁንዱማ ዲምነስ ዱካቡኔ ማለርገና አይደ እስቲ ኮሚሽን የደልዳላ ኮሚሽን ማለርገን እናኒ asitti dachaa lama achitti dachaa dhibbaa jedhe. Phexros kan inni barbaade si achi miti. Yaadattanii Eelsaa fi Eliyaas gaafa warra rakkisan maal akkasii ta'uu barbaaddaa yeroon ol butamu ga'eera natti maddu jedhe mitiire namichi V8 hin qabu. Eelsaa Eliyaas jooree jiraata baraa V8 hin qabu foogii hin qabu maal kana tare isuma sirraa dachaa lama barana hundumaa siif argama. Amiin jettaniiti. Nafsi halkanaa qabiitti barana meedhin meete. Isaachis dachaa fuutani. Amiin jettaniiti. Kanaaf hundumaa dhiifnee si duukaa buune yoo nu maal argannaa bakka. Phexros baay'ee rakkisaadha. Yaadatoota taatan ikkoo Lukaas boqonnaa 5 irratti bidiruun filatame kan Phexros. Bidiroota hundumaa keessaa kan Phexros filatee irra taa'e. Bidiruu Phexros irra taa'ee namoota barsiise. Sinitti hin tolu kun? Hin tolu? Hin tola? Isa sinitti hin tolleen sinitti himu. Akkaataatti qurxummii qaban barsiise. Barataa qabanii milkaa'anii bidiruu guuttatan. Bidiruu Phexros keessa eenyu jira? Kanaafuu kan Phexros qurxummii maal hin taane? Hin qabanne. Kan Phexros kan Yesuus irra taa'e kan eenyuti? Kan duwwaatti hafe hoo? Sinaarsu immoo irra taa'e yeroo duwwaa si godhu. Wal qabani Phexros fi Yesuus. Sis Yesuutu si qabee jira. Amiin jettani. Nama si biracha keessa cikichikiin baay'ee Yesuus mas si qabee jira waa barbaadeetti jedhin. Jaartitu bakakkaa balbalatti buunaan jedhani horrorre siqee dhufi waaqa dubbii barbaadeera jettan. Irra taa'ee duwwaa godhe. Ilaalime kan billaa baatu eenyu? Kan komishinii barbaadu eenyu? Kan Yesuus filate eenyu? Kan duwwaa ta'e eenyu? Rakkoo guddaan maali beektu? Phexros utuu hin qabamin qabamuchuu barbaada. Achi Phexros hundumaa gammadee abbaa ijoolleeti kan koo caala waan jedhu fakkaata. Yesuus Kiristoos mee beekaadha. Ani waan Waaqayyoon galateeffadhu een jettanii Phexros baga gaafa sana miilaan lagan ce'in baga nyaatamte. Maaloo na qabiyetti. Ituu ceetee Phexros addeebitee bartoota gudii gooti. Phexros moo qalliin beeku dhugaa Waaqayyoon natti sagadeedhaan. Walakkaan ga'ee gigir baay'ee nyaachiftaa Yesuus jette. Maalittiin jedhe Yesuus? Maaliif galaanicha ilaaltee ittiin jedhe. Of tuulummaa ittiin hemme hojiin Phexros rakkisaadha. Isa booddee Yesuus maal godhe beektaa? Na eeginan dhufaa jedhan. Ameen. Yoo wana Phexros sammuutti deebiteetu ayyaa Yesuus jette. Anu waan ati gochuuf kaate beeka. Ati kiyyoo gataa na duukaa bu'aa jette. Ani immoo fanniseen dhufeedhe. Amma gaa dubbiin misira baase gaa. Kanaafuu atis lafa hojii kee anis lafa hojii koo. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Phexros kiyyoo lafa fannifte gatii qottoo dhimma fannisii qottoo dheen. Maal jedhe Phexros hundumaa dhiifne fannisee dhufee moo dhiisee dhufee hin sobaamara. Hundumaa dhiifne isa dhiisee kiyyoo darbe fudhatee qurxummii qabu gaafa dhaqu Yesuus immoo hin danda'amu. Silkii ma waan kaasee qurxummiitti bilbile fakkaata.
Namititti biraa dubbiin qabaa jalaa badaa waan jedhe fakkaata. Yesuus gaafa si qabachuu barbaadu waan baay'ee sirkaa balleessa. Dhugaadhaam waan biyyaaf hin milkoofne si fakka milkoofne yeroo itti si iyyamu waan qabuuf. Har'a iyyama fuutee baata jechuufan jedhe. Amiin jettanis. Beetiroos halkan guutuu darbachaa buleetu eenyutti haaraa jira. Galuudhaaf kiyyoo miiccata. Yohaannis boqonnaa 21:4. Ituu inni galaaf jedhu kasaf jedhee dhufe. Eewu dhufe. Namicha kaleessa bidiruu isaarra taa'e. Siifa dhufa ammas. Gaafa dhufeedhu ijoollee dheenna qurxummii qabattanii sinaarsoom ofiisi jalaa balleessee